isaanowwan rabbiin milkii isaanii garaa haadhaa keessatti barreessa keessa Abdurrahmaan bin Awfi isa tokko. Abdurrahmaan bin Awfi tokko warra 8 dura islaamaniiti. Ammas tokko warra jannataati. Akkasuma 6 koree marii keessaa isa tokko. An qaysiniif dhiheessite Hikma Abdulhamiidi kan daawwachaa jirtan chaanala Ogeessa Jaalalaati. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu faana turan afeerraa teenyatan jaalalaati. Mee eenyu namni nabiyyi nabiyyoota sallallahu alayhi wasallam kan ta'e dura dhaabbatee salaachise. Garuu Abdurrahmaan bin Awfi guyyaa duula Taabuk imaama ta'uun nabiyyi nabiyyoota dura dhaabbatee ummata salaachise. Abdurrahmaan bin Awfi osoo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lubbuun jiranii inni nama fatwaa godhuu ture. Kan tolo kana cufa islaamummaa keessatti rabbiin isa badhaase kun Abdurrahmaan bin Awfiiti. Abdurrahmaan bin Awfi jalqaba barii islaamaati. Eega Abaa Bakr Siddiq amanee guyyaa 2 booda inninis Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhugoomse. Abdurrahmaan bin Awfi osoo isaan ganda gaara Safaa jalatti argamu karaa ganda Arqam bin Arqamitti hin galin islaamummatti seene. Eega islaamummatti seene dararaa fi hammeenyi if nama wallaalchisu ummata mushrikaa kan Makkaatirraa itti hammaatullee inninis hanguma dararaa fi jabeenyi itti jabaatuun islaamummatti jabaachuu eegale. Abdurrahmaan bin Awfi warroottan karaa Habashaatti godaanan keessaa isa tokko. Inninis eega haasawaa kijibaa tan ummanni Makkaa guututti islaamahee Nabi Muhammaditti sallallahu alayhi wasallam wajjin salaatu eegalan jettu dhagahee inninis karaa Makkaatti deebi'e. Garuu dubbiin kijiba tahuu isii eega Makka dhaqee agare. Hammeenyaa fi dararri ummata Makkaa dachaan itti dabalamtee isa simatte. Inninis yeroo lammaffaatiif deebi'ee karaa Habashaatti godaane. Gaafa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam godaansa karaa Madiinaa hayyame. Abdurrahmaan bin Awfi warra jalqaba godaanan san irraayi. Sa'iid bin Zayd akka Rasuularraa sallallahu alayhi wasallam nuuf dubbatetti Nabiyyiin Rabbii sallallahu alayhi wasallam osoo Abaa Bakri, Umarii fi Usmaan, Aliyyi, Zubayri, Talhaa fi Abdurrahmaan faa wajjin gaara gubbaa jiranii gaarri sossohe. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam gaara miilaan gadhiitaa gadhaabbadhu yaa gaar namuu sirra hin jiru ana Siddiiqii fi shahidee malee jeen. Wallahi sadarkaa sahabticha kabajamaa kanaa waanin jee ibsuu hin qabu jechaan itti dhabe. Jecha sanuu qalamni barreessuu irraa hifate. Sadarkaan isaa hedduu malee tan guddattee sadarkaa irra caalteedha. Waywaa tolee Abdurrahmaan bin Awfiitiif. Abdurrahmaan bin Awfi isa aangoo irra du'a filachuun yaa Rabbi na ajjeesi jedhee du'aayii qarateedha. Seenaan isaa himuufuu hedduu namatti ulfaatti. Goota kanas biyyeen dandeessee of keessatti liqimsite. Goota wareegamaa kan ardiirra osoo lubbuun jiruu jannanni akka badhaasa isaa tahe itti himameedha. Eega inni umrii 75tti du'ee booda Sa'ad bin Waqas kan eessuma Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam ta'e faatu reefka isaa fuudhanii Usmaan bin Affaan faa irratti salaachisuun addunyaa kanarraa nagee isatti dhaammatanii karaa mana akhiraa kan nabiyyiin keenyaa sallallahu alayhi wasallam irraa hin hafinitti gaggeessan. Reefka isaatis Aliyyi faan Madiinatti bakka qabrii Baaqii kabajamtuu sanitti awwaalan. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo viidiyoon teenya ta'arraa tana fakkaatti. Akka isinitti toluu fi akka irraa barattan abdii qabna. Yoo isinitti tole like share godhaa. Yoo chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akka viidiyoon haaraan akkuma gadhiiftan isin dhaqqabuuf. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti rahmata Rabbii keessanaaf jiraadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.